Jireenya koo jijjiiruuf wanta baay'een fattare sirbeen jijjiira je'uus amantiif na dabbare nashiidaan baasa je'uus nama baay'ee caffare waanan godhuu dhabeetiin firraa taa'een sobare yaa rabbi gaa'e je'ii tiyya fidii dabare irra waliin golchii nin fuudha yaada je'uus yaaduu hin dhiifne takka bifti ishii bareedus amala siitiin shakka wallaahi fuudhuun jibbine rabbii kiyyaan na arga yaa rabbi naatti fidii natti godhiime bakka irra waliin golchii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata qashti akkam jirtan isin jecha araga studio waliin studio targamna studio jolle keenyaati. Studio kanaga studio biraarraa wanti adda isa godhu studio muslimaati sirban dalagu nashiidaa qofa dalaga sagantaalee walaloo asitti sagalee bareeffatanii dalagu yoo barbaadan akkasuma nashiidaa adda addaallee markazoota adda addaatiif nashiidaa dalagu barbaadan studio kana qotta dalagaa isin jenna akkasuma nu nashiidaalee adda addaa dalagu yoo feetan dhuftanii dalagu ni dandeessan wanti isinirraa eeggamu sagalee qabaachuu qofa sagalee yoo qabaatan as dhuftanii studio waliin irraa walaloo bitattanii yeedaloos asuma bitattanii bifa ajaa'ibaatiin gallakkifachuu dandeessanii teessoon keenya magaalaa Dirredawaa Jarbaa Aliyyi gama dhumaarratti argamna dabalataan lakkoofsa armaan gadiirratti dawwalaati qottaa nashiida dalagaa kanaan booda nashiida dalaguuf Finfinnee dhaquun hafee jira Harar dhaquun hafee jira Awwadaa dhaquun hafee jira studio itti amaneetiin jira studio ijoollee keenyaatti ijoollee dandeettii qabdu magaalaa Dirredawaa Aliyyi kottaati dalagaa isinii jenna asumatti daleena kanaan booda kanaafuu nashiidaalee qulqullina qabuu fi miidhagina qabu bifa ajaa'ibaatiin dalaguu barbaannaan filannoon keessan waliin studio haasni ta'u bilbila armaan gadiirratti bilbiluudhaan hello jechuun nuqunnamaa studio kana wanti adda isa godhu immoo parsantii 50 qannaseeti kan gatii isaa isiniif dalagu kanaafuu filannoo keessan haa ta'u anis jaalladheetiin jira isinis jaalladha yeroo gaarii